Gaaffii lim root 6 minus x then minus 2 over root of 3 minus x then minus 1 when x tends to what? 2. Just lakkoofsa lama hima kanatti yoo galchin root of what? 6 minus 2 then over here minus 2 alaa qabnaa jechuudha. Outside routine overall then what? 3 minus 2 minus 1. This become what? 4 minus root 2 over what? Root 1 minus 1. This become what? Root 4 jechuun maaliin 2 minus 2 over root 1 jechuun 1 minus 1 is equals to 0 over 0. This is hima kana solve gochuun. So kanaafu kun this is not our answer. Deebii kennaa miti kun. So kanaafu maal goona? Hima kana simplify or factor or rationalize gochuu qabna. So kanaafu hima kana let's say rationalization itu salphata. So yeroo lama rationalization goona. Inni jalqaba maaliin hima gubbaa rationalization goona. Root 6 minus x minus 2 over what? Over root 3 minus x minus 1 times what? Root 6 minus x plus 2 over isuma kana jechuudha. 6 minus x plus just here plus 2 ta'a. Then hima kana yemmuu rational goon just kun radical keessaan ba'a. 6 minus 2 x minus 4 ta'a inni gubbaa minus what? Just over root of what? 3 minus x minus 1 then times what? Times root of 6 minus x plus 2. Isa kana qabna jechuudha. So ka gubbaa maal ta'a? Here kun x dha. Don't forget it. Maal ta'a? 2 minus x ta'a. 6 minus 4 jechuudha. Over what? Over 3 minus x just minus 1 times root of what? 6 minus x just we do have a plus 2. So amallee lama yoo galchin hima kana lama yoo galchin this become what? Become 0 just over 0 ta'a jechuudha hima kana. So ammas rationalize goon. So hima kana rationalize goon irra waan ta'eef isa kana rationalize goon. So kana yemmuu rationalize goon 2 minus x over what? Over just hima kana jalqaba irratti haa fidadhu 6 minus x plus 2 times what? 3 minus x then minus 1 times what? Times isa kana foggisoo isaa jechuudha. Rationality yoo goon just root minus 3x plus 1 over what? Over isuma jechuudha. 3 minus x plus 1. So maal ta'a kunin 2 minus x over root 6 minus x times isa kana jechuudha. Root 3 minus x plus 1 here I forget to qabna times kunii fi kana yemmuu waliin baay'ifne maal ta'a? Rootii keessa ni baha. Rootii keessa yemmuu bahe rootiin keenya haguma asii taasisumaa godha haga asiititti maafi minus 1 ala jirti waan taateef. So kanaafuu kunin 3 minus x minus 1 qofa ta'e baha jechuudha. So here 2 minus x over root 6 minus x plus 2 times root 3 minus x plus 1 over what?
over 3 minus 1 jechuun meeqa 2 ta'a. 2 minus x ta'a. Now we cancel this one with this one. Then inni deddeebiin kenna inni dhuma maal ta'a? Root 3 minus x plus 1 over what? Root 6 minus x what? Plus 2. Then lim isa kana barbaanna jechuudha. Lim of this one, root of 3 minus x plus 1 over root of 6 minus x plus 2 plus 2 when x tends to what? Tends to 2. So kanaafu root what? 3 minus 2 plus 1 over root 6 minus 2 plus 2. This become what? Root 1 plus 1 over root 4 plus 2. This become root 1 if 1 root 1 1 ta'a. Then plus 1 2 taatiin. Then root 4 in 2 ta'a. 2 plus 2. This become what? Simply 2 over 4. That is 1 over 2 is our final answer. So kanaafu liimiin hima kanaa maal ta'a? 1 over 2 ta'a jechuudha. So it is our answer.